ilmi namaa gosa lama waa'ee isaa akkam je'eetiin hima. Ka keessi isaa gurraacha gubbaan isaa diimaa gariin akka gaararraa torba jijjiirama. Dogoggora isaa kun beekuu kan namaa taa'ee sitti hima. Dogoggora namaa haasa'uun duratti ani maali jii ofiif of gaafadhu ati ilma namaa ta'ee kan hin dogoggorre hin jiru akkasitti hubadhu. Yoo dandeesse gorsi dadhabdurraa fagaadhu waa'ee namaa haasa'uu dhiisii jiruu kee uffadhu. Addumaaniin wallaale baaqaa fi callaa kaan jal'aa kaan diriiraa kaan doomaa kaan qara gariin addaan baasee hin beeku alagaa fi fira kam dhiiseetiin kam jala hiriira. Jallaa diriiraa dheeraa gabaabaa ta'uu baatee uumamaan yoo ta'es hiikkanyaa wama gaarii yaadee hojjetee namaaf ta'uu hin beeku fakkeenya. Ka bifti bareedaa yaadni isaa fokkotaa nama waan gaarii yaadee hojjetu taa'ee kumata. Gariin utubee wal jaaruuf wal gargaara gariin wal diiguuf wal abaara. Tokko akka ati rakkina injifattuuf gorsi isaa riqicha caala gariin si kuffisuuf si sakaala. Gariin gaafa ati kufte ol si qabuuf sitti dirmata tokko ammoo kufaatii keetiif gammadee sammuu isaa boqota. Yoo laaltu bifti isaa nama fakkaata inni immoo bineensa si nyaatuuf ablee sitti qarata. Yaa garii namaa waa'ee keetii akkamittiin hima? Isa lubbuun jiru jibbitee ka du'e nyaatta guma. Dhugumatti ati bineensa moo namuma? Natti himi namana yoon si laalu nama natti fakkaata maal jeetiin si waama? Isa milkaa'ina daandii obboleessaa irratti ijaaru dallaha qajima. Natti himi mee maqaa kamiin yoon si yaada sitti tola? Waraabessa siinja'uu isa nyaatu goflola. Natti himi kamiin si yaama maqaa? Allaattii siinja'uu ta bakka hunda deetu bakka ajaaf raqaa. Namni gosa lama addaan baafadhaa yaa firaa ka waa jaamuu fi ka waa diiguutu jira. Gariin garaadhaaf jedheetiin nyaachisa alagaa fira. Namni gubbaa miti keessaan madaalama suuta addaan baafadhu gaariidhaa fi hamaa keessi isaa bineensaa garii nama. Yeroo nama waliin jiraattu filattu hin laalin qabeenyi faayidaa qabu boru ganama guma. Hin jiraatin wajjii yoo hin qabaanne namooma qabeenya isii humni tikeetuu dullumaan nyaadhamee dhuma. Hiyyeessa jettee nama hin tuffatin ka arra dhabee boru argachuu danda'a. Hubadhu hiyyummaan hin qabdu gosummaa fi ganda. Jallaa fi diriira beekaa fi wallaala arjaa fi qorqodaa ka galata rabbiitillee beekne ka namaatiin keenya qooda. Hubadhu nama gaafa lubbuun jiru waan gaarii hojjeteetu gaafa du'es yaadatama booda. Qabeenya of harkaa dhabdee arraaf taatus hiyyeessa. Jabaadhu hojjedhu borusiitu dureessa. Abdii muratiin yoo jabaattee hojjette bakka yaadde ol geessa. Qabeenya siif kannee arraaf taatus qabaata akka of hin daganne biyyee irraa uumamtee boru ganama duutee biyyee taata. Addunyaa kana gubbaa waan yeroo dheertuu jiraattu sitti fakkaata. Guyyaa dhaqaniis daqiiqaan takkaa'uu umrii keetirraa lakkaata. Waan gaarii hojjetuu yaadi namni waan gaarii hojjetu mataan du'ullee maqaan hin du'u fakkaata. Wama hundaafuu baga jiraattan gaariidhaa fi hamaani. Isin jiraattan malee ilmi namaa addaan namaaf hin bahuudhaan dhamaani. Galatooma horaa bula. Hedduun isin jaaladhaa lammiiwwan kiyyaa. Maaliif isin jaaladni beektanii? Kana kuffisuus isinuma ka ol nagaafis isinuma. Sababni isin malee nama biraan qabu waan ta'eef isinirraa naladhe waan ta'eef jecha. Achumaan YouTube kiyyallee warreen chaanala kiyyaaf haaraa taatan sabiskiraayib godhaa. Hedduun isin jaaladhaa.